Alako sidoksu indandau simale jirachu sindandau kan ke futte bira fingungumu jalala kinuntu nandurgumu Alako sidoksu indandau simale jirachu sindandau kan ke futte bira fingungumu jalala kinuntu nandurgumu Sannaka sirise sannakani dobra jrenyi toma sibra sannaka sirise sannakani dobra jrenyi toma sibra Kabenya jalachu njrinya rawayu Undu dot abu kabaha gana dadurayu Kabenya lubuko timal tunabasa Jirenya niruma undum tu sakesa Otu ati jirtu Bitanatingalu abdi ko ganama barkake kesa debu nama basa onnumtu sifindama sannaka sirise sannakani dobra jrenyi toma sibra sannaka sirise sannakani dobra jrenyi toma sibra ipena marfame yamutti Yanni ko argamu Sina lekkantane nambeka kana nufitimu Ol garagarota ilale Ofi konjon jesu Sino bira kabal buko Isa bokochisu Ipina marfame yamutti Yanni ko argamu Sina lekkantane nambeka kana nufitimu Ol garagarota ilale ofi konjon jesu Sino biratargera dubuko isa bokochisu sannaka sirise sannakani dobra toma sibra sannaka sirise sannakani dobra jrenyi toma sibra Jireenyi dhumaa Yesuus bira jira obboloota koo la yoo nutti bades yoo nutti toles waaqayyotti tollaan gahaadha macaafa Iyyoob iddoo ammaa kana lakkoofsa 10 irra dubbifachuu dandeessu isinii
dhiifama naa gootu ni torkitti qonna jalaa kutee daqiiqaa muraasa walii waan turruuf hamma kanatti yoo dandeessan waliif qooda yeroo deebinee gara zuumii gallu waan ta'eedhaa fi kanaaf warri asirraa laayivii hordoftanis xiqqoo akka galtan isin affeerraa garuu isaan dursa sagalee waaqayyo laphee korra jiru tokko isinitti himuun barbaada. 23 lakkoofsa 10 irra jiruun dubbisa haa ta'u iyyuu malee inni karaa koo beeka yeroo inni itti qoreena laalutti isaan akka warqeetti nan ba'a jedha. Iyyoob 23 yoo dubbistan wanti hundumtu ana jala waan didee fi waan ani qabu jireenyi kun hundumtu waan naganeef ilaalaa qabeenyi hin gane dhalli hin gante haati manaa hin gante wanta inni abdatu akka foonitti namni abdatu hundumtuyyuu isa gane. Gaafa isa ganee jedhuti boqonnaa 23 irratti namni qajeelaan waaqayyo wajjin waan dubbatatuu fi waaqayyo wajjin waan walii galuuf ani waaqayyo wajjin nan dubbatadha jedhee tan waaqayyoon gara baatti barbaadachuu yeroo deemetti inni iddoo sana hojjeta garuu ani isa arguu hin dandeenye jedha Iyyoob. Bitattis yeroo deebuutti iddoo sana jira garuu inni na jalaayyuu qabuu hin dandeenye yookiin immoo waan inni isa barbaadee fi isa argachuu hin dandeenye jedha. Dubbiin koo wanti hundumtuyyuu isa jalaa yeroo dideedha Iyyoob jalaa wanti hundumtuu hin didee waan hundumtu jalaa cal jedhe namni waa sin jalaa dide waan hundumtu kan sin jalaa dide jirtu laat waaqayyo isa kanaaf hundumaaf deebii qaba waan si jalaa dideef waaqayyo deebii qaba ilaa jarana callisuu waaqayyoos deebiidha dubbachuun isaas dafee deebisuun isaas deebiidha. Turee deebisuun isaas gaariidha wanti hundumtu kan jedhu macaafa qulqulluudha waan ta'eedhaaf waaqayyo wanta hundumaayyuu yeroo isaatti wanta hundumaayyuu gaarii godheedha. Seera uumamaa keessatti irratti yoo dubbistan yeroo isaatti wanti yeroo isaa malee dhufu du'a qaba wanti yeroo isaa malee dhufu eebbi gaa'illi yeroo isaa malee dhufu du'a qaba. Yeroo waaqayyootti wanti dhufu garuu waan darbeyyuu yoo fakkaate isatu gaariidha. Isatu ija nama guuchisa, isatu nama boqochiisa, isatu haara nama galfachiisa, isatu boqonnaa gaarii namaa kenna, isatu nagaa irraa hafaa namaa kenna. Haleluuyaa. Wanti yeroo waaqayyotti dhufu jarana yeroodhaaf yoo lafa nama ilaalchise yoo isatu lama qaba akka deebi'anii hin qubnetti akka deebi'anii lafa nama ilaalletti kan nama godhu wanta yeroo waaqayyotti dhufudha. Yeroo waaqayyoo malee wanti dhufu ol lama kaase kan nama deebisa. Nama kubbisa akka malee nama godha nama cabsa umurii malee yeroo waaqayyootti wanti ta'u garuu ija nama gochisa nama gahaa nama godha. Haleluuyaa. Na Iyyoob kana 23 gaafa dhiistan wanti hundumti yeroo isa gane nagaan isaa isa gane mallanni isaa isa gane wanti inni arudatu hundumtiyyuu isa gal ilaa wanti hundumtiyyuu nu gana foon keenya kun nu ganuu danda'a obboloota koo harki keenya kun nu ganuu danda'a. Firri nu abdannu nu ganuu danda'a. Qabeenya nu higannu kun nu ganuu danda'a. Konkolaataan keenya nu ganuu danda'a. Fooqiin nu qabnu hundumtiyyuu nu ganuu danda'a. Firri obboleetti haati si ganuu dandeessi. Haati mana abbaa mana si ganuu danda'a. Kan sin galle tokkichaan tokko inni immoo Iyesuus Kiristoosidha. Inni immoo hafuura kee caala sitti dhihoo jira. Inni immoo bira kee caala sitti dhihoo jira. Inni ammayyuu mee haleluuyaa. Inni ammayyuu jajjabeessaadha. Inni ammayyuu si cinaa jira. Inni ammayyuu naannoo kee buufatee jira. Isatu sin ganu. Yeroo ila Iyyoob kana gaafa ilaaltan ila akka jedha Iyyoob kana gaafa ilaaltan lakkoofsa 8 irratti akka jedha. Haa ta'uyyuu malee inni na beeka karaa koo beeka. Jireenya koo beeka, deemsa koo beeka, waan an keessa jiru kana beeka, waan an godhu kana beeka, waan an dubbadhu beeka, miidhama koo beeka, waan na gane beeka, waan an itti miidhadhu beeka, inni dhukkuma koo beeka. Yeroo inni itti qoreena laalutti mo'ee akka warqeetti nan baay'e. Waaqayyo gaafa waan tokko si jaalatee sitti fidu gara ulfinaatti si dabarsuun malee akkati toltuun malee akkati gaarii irraa dhalootaaf iyyuu namootaaf iyyuu akkati taatuun malee akkati badduun miti. Kun amala waaqayyooti. Kiristaana tokko waaqayyoo nama jaallatu tokko rakkina cinaa dabarsa yookiin immoo cinaa kaa otoo hin taane cinaa yookiin bukkeessa jedhamu kan gidduu kaa gidduutti si ulfeessa waaqayyooti. Warruma si gidduu isuma si dhibbisi isuma namaaf hin taane isuma nama waraanu keessatti warra kan saati ulfeessa waaqayyooti. Macaafni qulqulluun gaafa dubbatu gara lafa onaatti
nama jaalatu wada midira bada awxaallo yelibeen qal innaaggaraallo ilaal gara laboonaatti sin baasa wallaphee ko sittin dubbadhe nama gidduutti miti nama gidduudhaan nama baaseetu haala mijataa gidduudhaan nama baasee namatti dubbata waaqayyo Abrahaamiin kottuutii bahe densero moomamo qonnaa 12 dhiyaatan dubbatan kottuu bahi asii eebbisuun barbaada kottuu bahi jedhe ilaal jalloota wajjin dhufa miti gamaa wajjin dhufa miti kan kee kophaa isaa sii dhufa kophaatti sii dhufa nama wajjin sii dhufa miti waa yaanni waaqayyo sii qabu kophaatti yaanni waaqayyo sii qabu dhuunfaatti gamaa wajjin miti kottuudhen dhiiseedhen warra isaan maatii kee dhiiseedhen qomoo kee dhiiseedhen kottu na bahe eessatti waan gara lafa onaatti waan gara lafa onaatti waan itti dubbate waan isaaf ta'u isaaf kenne Abrahaamiif malee iddoo sanatti warra waaqa tolfamaa waaqeffatu gidduutti miti maatii isaa gidduutti miti lafa onaatti baasee lafa onaa keessatti akka isa eebbisu akka isaaf ta'u akka waan isaaf ta'uun irra jiraatu itti agarsiise itti dubbate isaaf godhe ammayyuu taanaan waaqayyo gidduudhaa si baasee siif godha waan sii godhuu barbaad waan sii kennuu barbaad gamaa wajjin otoo hin taan adda ilala kee gidduudhaa si baasee si ulfeessa waaqayyo erga birri hundumtu biraa dachee iyyoo biraa erga haati manaa biraa dachaani erga wanti hundumtu isa gale erga wanti hundumtu caljalaa jedhe erga wanti hundumtu caljalaa jedhe booddee waaqayyo wajjinan dubbatadhe jalaa qabuu dide waaqayyo caljalaa jedhe iyyoob jalaa gaamanni cal jedhuuti waaqayyo karaa koo beeka yeroo inni qoreena ilaaluttis akka warqeetti nan bareeda waaqayyo mee si bareechuun malee si balleessuun miti waaqayyo mee si bareechuun malee si baasuun malee si ulfeessuun malee si balleessuun miti gaafa qoromsi sitti dhufu gaafa arrabni sitti baay'atu gaafa oddaalli itti keessa jirtu hadhaa ta'u gaafa sitti dukkalaa'u waaqayyo si balleessaa hin jiru ati waaqayyoon edda taanaan ati waaqayyoon amanatta taanaan ati waaqayyoon dhoofgatte taanaan firriyyuu si aagatu eenyuyyuu si aagatu eenyuyyuu si haadhiisu namni ati amanattu namni ati eeggattu hundumtu yoo si gane abbaan koo Yesuus Kiristoos hin gatu inni gara warra gatamaniiti inni gara warra tuffatamaniiti inni gara warra dhiibamanii jira inni gara warra gadi oolaa baasee kama jukoma si kaburo kama laboota kiya ani akka warqeetti nan bahe wangeelli dhugaan obboloota koo ani nan bareede malee hin gungumne waaqayyo na balleessaa jira hin jenne waaqayyo boollatti na dabalaa jira hin jenne waaqayyo mee abidda nanti qabsiise hin jenne hin gungumne ati cal jechuun keessanaaf gaaffiidhe callisuun keessanaaf gaaffiidhe callisuun kees jireenya kootiif gaariidhe callisuun kees anaaf jireenye faaruu Ermiyaas boqonnaa 3 keessatti ni dubbistan cal jedhanii fayyisuu waaqayyo eeggachuun gaariidha cal jedhanii guyyaa waaqayyo eeggachuun gaariidha cal jedhanii waan waaqayyo godhu gaariidha waan ofii godhu yookiin waan foon ofii jedhu yoo itti darbanii waan waaqayyo keessa hin jirre godhan du'a qaba caba qaba cal jedhanii guyyaa waaqayyo eeggachuun garuu ulfina cal jedhanii yaada waaqayyo garuu eeggachuun gaariidha yeroo ati itti qortee na laaltutti akka warqeetti nan bahe jedheetu miilli koo jabaatee isa duukaa bu'eere wanta inni naa godhu nan laala wanta inni natti dubbate ani gurratti qabadheere waan waaqayyo naan jedhe gurratti qabadheere jedhe lakkoofsa 13 yoo dubbistan 12 akka jedhe abboommiin isaa afaan koo keessa hin bu'u ani irraas hin fagaan wanta inni dubbate yaadatti qabadheera yaadni waaqayyo kophaan eenyuyyuu isa geeddaruu hin danda'u yaada waaqayyo kan seexanni si jalaa geeddaruu hin danda'u eenyu dhufee si jalaa geeddaruu hin danda'u mootummaa si jalaa geeddaruu hin danda'u yaadni waaqayyo kophaan yaadni waaqayyo nama si jaallaturraa kophaa nama si yaadu nama si jibburraa kophaadha
yaanni waaqayyo akka yaada namaa miti, akka yaada koo miti, akka yaada kee miti. Asi jaalachuun danda'a, asi jibbuun danda'a. Inni garuu yaadni isaa kobaadha. Yaadni waaqayyo gaariidha. Eenyuyyuu isa qoree bira ga'uu hin danda'u. Akkuma macaafni qulqulluun jedhu yaadni waaqayyo garuu mee Ermiyaas 11 yoo dubbisamte lakkoofsa 23 yaadni waaqayyo gaariidha. Innis yaada gara fuulduraatti raawwatudha malee yaada isin balleessu mitiidhaan Israa'elotaan. Yaadni waaqayyo gaariidha. Yoo cufaa fakkaate iyyuu sitti, yoo dukkana fakkaate iyyuu sitti, yoo badiisa fakkaate iyyuu sitti, yaadni waaqayyo siif kobaadha. Innis yaada gara fuulduraatti raawwachuuti malee yaada na balleessu miti. Iyesuus Kiristoos gooftaadha. In yaada gara fuulduraatti raawwachuuti malee yaada nu balleessu miti. Dhugaan siin jedha. Ati hin badu. Manni keessa hin badu. Nama dhibbina keessa jiru. Namoota dhibbina keessa jiru. Gadda keessa jiru. Miidhama keessa jiru. Waanna keessa jiru naan jechaa jira. Hafuurri qulqulluun manni keessa hin badu, atis hin badu. Waaqayyo yaada sii qaba. Obboleessa obboleettii koo innis yaada gara fuulduraatti sii raawwachuuti. Innis yaada jireenyaati. Innis yaada ulfinaati. Innis yaada mootummaa bara baraati. Innis yaada kabajamuu keeti malee yaada si balleessu. Yaadi waaqayyo anaaf kobaadha. Lakkoofsa 20 boqonnaa 23 lakkoofsa 11. Eenyuyyuu isa geeddaruu hin danda'u. Inni wanta barbaade hin godha. Sirratti mala keerratti amma kee eenyuyyuu yaada waaqayyo sii qabu geeddaruu hin danda'u. Inni wanta barbaade hin godha. Yaadni waaqayyo siif haa ta'u. Yaada waaqayyoon eebbifame. Abjuun kee abjuu yaada waaqayyo keessa ta'e haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos yaada waaqayyo keessaa hin bahin. Isatu sii gaariidha. Isatu sii ulfeessa. Isatu mana galgalaati. Isatu gaariidha. Isatu jireenya keetiif gaariidha. Maataa kaachoo kommaa yakke abaraabo. Eenyu isa geeddaruu hin danda'u. Inni wanta barbaade hin godha arge jedhe booddee inni waa'ee kootiif wanta murtoo godhe hin raawwata. Wanta sirratti murteesse hin raawwata. Waan ofii isaa barbaade, waan namni barbaade osoo hin taane inni hin raawwate. Laala boqonnaa 37 yoo dhattani Iyyoob 37 gaafa waaqayyoon hin barbaadde itti dhiyaatutti laphee kootu na dhaate. Laphee kootu baay'ee na dhaate. Ilaa foolii waaqayyootti itti mul'ate kaa. Waan waaqayyo isaaf qabuutti itti mul'ate kaa. Waan waaqayyo isaaf gochuu barbaade itti dhiyaate kaa. Ammayyuu waan xinnoodhaaf jettee dhiiftee hin deemin. Yaada waaqayyo irra darbitee hin deemin. Waan lolli baay'ateef, waan arrabni baay'ateef, innoo wanta waa'ee keetiin murtoo godhee hin raawwata. Waan xinnoodhaaf jettee irra darbitee hin deemin. Innoo yaadda isaa fidee dhufaa jira. Innoo ulfina isaa fidee dhufaa jira. Innoo ifa isaa fidee dhufaa jira. Innoo jireenya isaa fidee dhufaa jira. Obboleessa obboleettiif. Yaadinaan. Yaadinaan. Yaadinaan Iyesuus. Yaadinaan. Ammayyuu waaqayyo ni oolcha. Lubbuu oolchuu qaba sagalee kanaan. Nama oolchuu qaba waaqayyo ammayyuu sagalee kanaan. Jireenya oolchuu qaba ammayyuu waaqayyo sagalee kanaan. Bultoo oolchuu qaba ammayyuu waaqayyo sagalee kanaan. Jireenya oolchuu qaba waaqayyo ammayyuu sagalee kanaan. In oolcha. Si oolcha. Mana kee oolcha. Du'arraa si oolcha. Salphinarraa si oolcha. Badiisarraa si oolcha. Cabuu garmaleerraa si oolcha. Balaa garmaleerraa si oolcha. Olane aba. Mercheki abana soko breve balaba rabasha. Mara labora baba si kavala bora bayabora babasha. Mata soko pi kamele varale bidimi kamamashi kamos. La marabola mara. Gavatiriat. Tadami torba sademi sadeti tantano bisa waka yetimullatetu iyobinake. Iyobenenan. Guddina kobeettaa'een yeroon samii kana lafa kana uume ati jirtaa'een ati turteettaa'een
yeroon kana godhe waan kana godhate turteettaa jedheen na argiteettaa jedheeni yeroo sana turteettaa ani hin beeku. Haalleluuya. Waaqayyome waaqayyo hin darbina yaada ofii keessan hin darbina gaafa waaqayyo gara kee dhufu afaan keerra si qeebachiisa harka kee afaan keerra keeyatta hin qaanofta waan ta'eedha waan xinnoodhaaf jettee yeroo xinnoodhaaf jettee waaqayyo irratti hin gungumin obboleessa obboleettii koo innoon dhufa inno yeroon erga dhufee sin dhuma hin dhufa erga ati abdii godhattes inni dhufuu danda'a raataa booqaa baashee qabala. Isa kan erga gaggaafate booddee ji'oota erga gaggaafate waa baay'ee isa gaggaafate ergaan kana uume innaan kana uume waan sammuu namaa ol garraa ta'utu isa gaggaafate beektan hin beeku jedhen ilaalaa 42 yoo dubbistan ilaaltan ati wanta hundumaa gochuu akkati dandeessu nan beeka akeeka kees karaatti kan hambisu tokko iyyuu hin jiru guyyaa walii galanas hambisuu hin danda'ate isa 23:11 irratti dubbate. Akeeka keessa eenyuyyuu dhowwuu hin danda'u. Eenyuyyuu sirraa fuudhus hin danda'u. Eenyuyyuu si morkuu hin danda'u. Eenyuyyuu si morkachuus hin danda'u. Akeekni kee gaariidha. Yaadni kee gaariidha. Haleluuyaa. Yoo suuta yoo deeme iyyuu ni tarkaanfii isaatiin hin gaabboloo tokko. Inni dubbannaan hundumtiyyuu gaariidha. Eenyuyyuu waa'ee keedhen gurraan dhagee ture amma garuu ijaan nan arge. Amma garuu nan arge. Ofirrattan arge mana korrattan arge amma yoo argi mana keerratti maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin argi maqaa Yesuus Kiristoosiin argi sin eebbisa sin eebbisa argi maqaa Yesuus yaada waaqayyo isa gaarii yaada waaqayyo isa nagaa Iyyoobiif waaqayyo yaada gaarii akka qabu isa caalu akka arguuti itti agarsiise tokko maaliin isa caaluun isa eebbise waaqayyotu dabni godhe jireenya isaa isa kaleessa eengada caalurra ijoolleedhaan qabeenyaan isa eebbise tokko yoo dubbiftan ilaaltan haleluuyaa lama warruma kaleessa eengada yaada waaqayyoo hin beekne irratti gaisaa turan sanaan Iyyoob bira dhagaa Iyyoob bira furmaanni jira jedhee waaqayyoota harka Iyyoobitti deebisee isaan galche warra kaleessa eengada yakka godhe ittiin jedhan warra kaleessa eengada isa irratti kaanee fanfanfanan harka isaatti deebise waaqayyotu harka keetti deebisa warruma sitti qoosan waaqayyo siif godhee harka keetti deebisa waaqayyo gaafa waaqayyo yaada isaa si raawwatu. Inni sadaffaan waaqayyo bara kenneef dhala isaa argee jireenya isa caalu argeetu akka inni darbu godhe malee karaarraan deebine Iyyoob jireenya gadheedha hin duune karaarratti hin duune Iyyoob bara quufee gara abbaa isaa deeme bara quufee gara waaqayyoo deeme. Bara quufee gara jireenya isa caaluu deeme Iyyoob akkas godha yaada waaqayyootu gaariidha yaada waaqayyootu jireenya yaada waaqayyootu ulfina amma gara zuumii galuuf jenna hin kadhanna yeroo sagalee waaqayyoo dhageenyu waan qabnuufi faarfannaa tokko isin affeeretanii kallattiidhumaan gara zuumii gallaa gara zuumii galla jechuudha kallattiidhumaan waaqayyo isin gargaara waaqayyo nu gargaara obboloota koo amma faarfannaa kana isin affeera isin immoo waliif sheer godha hundumtu sagalee waaqayyo waa dhagaani waliin kadhanna waan ta'eef haleluuyaa Chanke samu konolte sifarse danu dugabe olmanke samu konolte sifarse danu dugabe narka dumudi narka 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 narka dumudi narka
Golfa sodaachisa lolakka sulfaatu xiyya balali'uu bodeessa fakkaatu. Golfa sodaachisa lolakka sulfaatu diinan keessa darbee gooftaa si haa galatu. Diinan keessa darbee gooftaa si haa galatu. Aannan darban seenee mi bara hamaa sana biitaaf mirga laannaan naannoo koo dukkana. Aannan darban seenee mi bara hamaa sana biitaaf mirga laannaan naannoo koo dukkana. Atattamaa dhufteetu naqaaf teddoo sana barbaacha koo dhufteetu naqaaf teddoo sana. Gochaan kee sammuu koon ol ta'e si faarsee danuu dhugaa bahe. Oolmaan kee sammuu koon ol ta'e si faarsee danuu dhugaa bahe. Narkaa dhumuu diide narkaa dhumuu diide narkaa dhumuu diide narkaa dhumuu diide dhumuu diide dhumuu diide yeroo laagii sobee gad fagoon qabame mogoleen kolaafee malleen harkaa dhume. Yeroo laagii sobee gad fagoon qabame mogoleen kolaafee malleen harkaa dhume. Achi keessaa bahuu koo si sababeeffame. Achi keessaa bahuu koo si sababeeffame. Oolmaa kee kana faatu narratti kuufame. Meettamiin ani moodii sanan dirqame. Gochaa kee kana faatu narratti kuufame. Meettamiin ani moodii sanan dirqame. Lubbuu koo tarkakeeni du'arraa oolfame. Lubbuu koo tarkakeeni du'arraa oolfame. Galata kee du'an oolee karaa kee. Galata kee du'an oolee karaa kee. Sababii akka tasaa galata kee dama garmaala. Galata kee dandeettii koomite galata kee kooftaa seenaa dhaala. Galata kee sababii akka tasaa galata kee dama garmaala. Galata kee dandeettii koomite galata kee yesuus seenaa dhaala. Galata kee ogummaa koomite galata kee yesuus seenaa dhaala. Galata kee dandeettii koomite galata kee kooftaa seenaa dhaala. Hallelujah. Waaqayyo ulfina guddaa haa fudhatu. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Amma kallattiidhumaan karaa zuumii irraa isiniif gala jechuudha. Zuumii liinkii achirra warri qabdan kaa'uu fi